Garam deemta? Si galchaa? Risiivaricha takka fuutee nan beeka. Deebisi. Ana jechuun si miti. Ofii kee miti kan fudhadde. Iddoo isaatti hamman deebisutti eegdee kan fute si. Ajjeechaa abbaa manaa koo duuba gaaddidduun keellee jiraannaan mana hidhaatti tortorta. Obbo Zinnaauf maal jedhuun? Anaan nan galchu. Deemna dura. Ani kaniin dhufee lolaaf miti. Kanaafuu deemi kaa. Maal ta'a jirta? Bileen. Intalitti nana. Kun iddoo hojiiti. Maal si gooteetu? Irran deebi'u. Bayinarraa. Gaashee Bileen gonkumaayyuu si arguun barbaaddu. Anaanis na sodaachistee jirti. Kanaafuu wanta Bileen haasa'aa jirtu soba akka ta'e nama nu mirkaneessu barbaaduu qaba. Eenyutu kana godhuu danda'a? Masarat. Ishee poolisii? Gaashee wanti kun garuu abiddaan taphachuu nutti hin ta'u? Dadhabina ishee barbaaduu qofa dhaka sirraa eeggamu. Garuu gaashee. Garuu naan hin jedhin. Ragaan sun yoo baduu baate mana hidhaatti tortoruu kooti. Eenyummaa ishees ta'ee namoota naannoo ishee jiran sirriitti akkanaaf qulqulleessituun barbaada. Garuu immoo namni tokkoyyuu waa'ee ishee qorachaa akka jirtu gonkumaayyuu beekuun qaban. Siif galee? Na yaala. Amma yeroon keessan dhumeera.